Dippiloomaasii fudhatamummaa Itoophiyaa guddisee hariiroo fi walitti dhufeenya biyyoota alaa kabaja lammiileetiif dursa kenneen biyyi keenya Itoophiyaan waggoota 6 keessatti milkaa'inoota gurguddaa fudhatamummaa ishee guddisan raawwatteetti. Dhiibbaawwan alaa kallattii garaagaraatiin dhufuu qolachuu fi kabaja biyyaa mirkaneessuudhaan walitti dhufeenya bu'aa qabeessa ta'ee diriirsuun kan itti danda'ame imala jijjiiramaa gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin eegalameef bu'uurri cimaan kan itti kaa'amedha. Itoophiyaan biyya seena qabeettii sochii Pan-Afrikaanizimiitiif bu'uura keessee akkasumas fedhii fi fayyadamummaa lammiilee ishee mirkaneessuudhaan badhaadhina hunda galeessatti ce'uuf imala irratti argamtu. Darbees tokkummaa Afrikaanotaa cimsuuf biyya injifannoo cimaa ta'e qabdu ta'uu ishee addunyaaf agarsiisuun danda'ameera. Afrikaanotni rakkoo isaanii ofuma isaaniitiif furachuuf humna gahaa ta'e akka qaban waliigaltee Piriitooriyaatiin rakkoo keessoo isheetiif furmaata kaa'uun kan agarsiiste biyyi keenya Itoophiyaan hariiroo fi walitti dhufeenyi biyyoota addunyaa waliin taasifamu akkaataa tokkummaa Afrikaa jabeessuu fi kabaja biyyaa darbees Afrikaa mirkaneesseen ta'uu akka qabu gochaan dhugoomsiteetti. Biyyootni addunyaa hedduun dhugaa Itoophiyaa qixaan akka hubatanuu akkasumas gama dinagdee, hawaasummaa fi karaalee birootiin illee Itoophiyaa waliin hojjechuuf fedhii guddaa akka agarsiisanuu gochuunis danda'ameera. Kanaanis waliigalteewwan guddina dinagdee biyya keenyaa ariifachiisan akkasumas imala jijjiirama biyya keenyaa dhugoomsuuf murteessoo ta'an hedduun biyyootaa fi dhaabbilee adda addaa waliin raawwatamaniiru. Gaaffiin biyyi keenya Itoophiyaan miseensummaa BRICS ta'uuf dhiyeessitee fudhatamummaa argachuun agarsiiftuu milkaa'inoota hariiroo alaa keessa isa ijoo yommuu ta'u, injifannoon gama kanaan argamee jijjiirama hunda galeessaa fi biyyi keenya gaggeessaa jirtuuf humna guddaa kan ta'udha. Itoophiyaan hariiroo biyyoota alaa waliin taasiftuun wal deeggaruu fi wal tumsuun akka dagaaguuf sochii walirraan cinnee taasisuu irratti kan argamtu yommuu ta'u, milkaa'inoota gama kanaan argaman caalmaatti itti fufsiisuudhaaf lammiileen biyyattii hunduu gahee irraa eegamutti fufsiisan bahachuun dhimma murteessaadha. Dippiloomaasii jabaan jijjiiramaan dhufe. Faana jijjiirama siyaasaa biyya keenyaa keessatti itti dhufe hordofuun guddinni dippiloomaasii maqaa gaarii argaa dhageettii biyyi keenya sadarkaa ardii Afrikaa fi idil addunyaatti qabdu daraan kan ol kaasee galmaa'ee jira. Hooggansa bilchaataa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kennaniin Itoophiyaan hariiroo roga maraa biyyoota ollaa fi addunyaa kutaa kan waliin qabdu daraan kan itti cimsitee miseensa garii madaala siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa tiksuun himamuuf BRICSitti kan ida'amtee waardiyyaa fi wabii nageenya Afrikaa ta'uu kan itti mirkaneessitee imala dippiloomaasii milkaa'aa faana jijjiiramaan dhufedha.